Nagaa kooti galanni waaqayyooti har'a waa tokko sin agarsiisuun barbaada. Innis maal inni akkamitti fooloowarsii tiktokii keenya yeroo gabaabduu keessatti guddifachuu dandeenya isa jedhudha. Egaa kallattumaa maal goona karaa tiktokii deemna. Erga deemnee akkasitti ni goona. Akkas dabarsuudhaan namoota fooloowarsii baay'ee qaban miliyoonaan warra lakkaa'amu warra qaban jala ni deemna jechuudha. Ifama rakkina ni torkiti. Ini eegganna jechuudha. Anama nama kana fooloo godheen jira jechuudha. Osoo fooloo godhee jiraachuu baadhes jalqaba fooloon godha namicha kana. Erga fooloo godhee dura godheera waan ta'eef namoonni isa jala jiran hundumtuu naaf ba'u jechuudha. Erga naaf ba'aniin booda maalan godhaa namoota isa jalatti argaman fooloon godha. Hunduma isaanii fooloon godha jechuudha. Amma isinitti agarsiisuuf waan ta'eef muraasa isaanii godheera. Maalan godha ammas irra deebi'uudhaan isaan fooloo godhe isaan nan deebisa. Ammas maalan godha marsaa sadaffaatiif deebiseen fooloo isaan godha. Isinitti agarsiisuuf waan ta'eef amma naannaqaa jechuudha. Fooloowarsiin keessan yeroo gabaabduu keessatti yookiin daqiiqaa muraasa keessatti jijjiirama agarsiisuu kan danda'u haala kanaan yoo fayyadamtanidha jechuudha. Yeroo jalqaba gochuuf jalqabdan fooloowarsii akka qabdan ilaalladha. Sana booddee wantoota kanammoo raawwattaniin booddee jijjiirama agamii akka argatan achirratti hubachuu dandeessu jechuudha. Yeroo itti immoo akkamitti view baay'ee argachuu akka dandeenyu viidiyoo isin qabadheen dhufaa galatooma turtii gaarii.